Tanga miliyon do te habo na tati. بدو جامعات انت قصيك خلنا نشوف ورا مية إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون obboleetti teenna zoonii muummee dhalattuu godina harargee lixaa aanaa daaroo labuu tan magaalaa micatatti dhalattee guddatte kan hanga gaafa lubbuun jirtu yookaan addunyaa tana irra jirtu jiraataa turte biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Naajiraan keessa jiraataa turte rabbiin jeennataan si haa qananiisu jennaani maatii firoottan isii jajjabinna hawwinaa fi oduun isii ijoo social media kana taate hafarfamaa jirti namatu ajjeese nama waliin jiraattutu ajjeese jedhamtee dubbatamaa jirti akkaataan isin itti duutee fi shakkiin jiru maali kan jedhu addaan isinii baasuuf dhufe hanga xumura sagantaa kiyyaatiin nafaana turaa isiniin jedha warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaasheenus ta'uu dhuftan subscribe gochuu hin dagatina viidiyoo kana akka firoottan isii dhagaan akka maatiin dhaga'u akka oromoon dhageettu like gochuu hin dagatina isiniin jedha namni micayyoo tana ajjeese jedhamee shakkamaa jiru nama amma suuraa irratti argitan kana nama maqaan isaa Fuad Sharif jedhamu nama ishiin hanga gaafa lubbuudhaan jiraattu waliin jiraataa turteeti jechuudha oduun dubbiin ta'e akkam jettanii yoo na gaafattanii micayyoon tun mana maadam yookaan hojjettuu mana maadamiiti mana maadamii guyyaa tokko eega dhufte guyyaa kaleessaa jechuudha dhuftee halkan ijaazaa irraa buute akka ijaazaa irraa buuteen immoo halkan keessa duute jedhamee gara maatii iseetitti ergame maatii isiitti bilbilaan gurbaan Fuad Sharif isa suuraa irratti argitan kanatu bilbilee maatii isiitti beeksisa firoottan isii yookaan hiriyyoonni isii achi keessa jiran micayyoon adaadaa yookaan haboo taatuuf achi keessa osoo jirtu ijoollee sanitti osoo himini mucaan kun duute jedhee biyyatti hime akkuma biyyatti himeen immoo fuudhee gara gaaraa geesse jedhama gara gaaraa wanni inni geesseef awwaaluudhaaf jedhama mee waan hunda dura viidiyoon isii nazbeen waan jiru fakkaata ka inni bakka awwaalaa san yookaan inni awwaaluudhaaf bakka sana geesse akka isiin jechiin duute jedhee bakka sana geesse mucayyoon sun waan nazbeen keessaa baatu iyyuu hin fakkaatu viidiyoo gabaabduu sakandii muraasaa laallee sana booda waan maatiin isii jedhu firoottan isii jedhus waliin caqabna hanga xumuraatti nafaana turaa isiniin jedha. بدو جامعات انت قصيك خلنا نشوف ورا مية سنت ورابو تنجرة Assalamu alaikum. yaa viidicha gabaabaa kana akkuma argitanii viidiyoon kun bakka awwaalaaf geessanitti ijoolleen hiriyyoonni isii warri biyya sana jiran akkasumas micayyoon adaadaa isii yookaan haboo isii viidiyoo kana nu maraa jettee gaafattee jennaan maranii fi jirtuu awwaalaartaniif du'a awwaalaa jirtaniif jedhanii shakkii isaan qaban irraa kan ka'e viidiyoo san maranii gurbaan sun ijoollee sanatti erge maaliif awwaaltaa micayyoon tun hin duune lubbuun du'uu dhabuu isiiti akkamitti amannaa bilbila irra kaayii deemii warri mootummaadhaa fuudhee awwaaluu maaliif har'uma duutee maaltu si jarjarsee awwaalta jennaani reeffi isii ajaayuudhaaf gahee jira inni ajaayaa sanii fi hafuuradhaa yookaan shororkaadhaa saniif akka awwaalamtu godhe jedhee fuudhee adduma ofii akka bakka awwaalaa geessee yookaan gaara keessa geessee awwaaluuf ka'eeti kanuma irraa kaamuudhaan shakkiin jiru micayyoo tana ufiin hin duune sababni tokko mana ammaa damiiti akka buuteen galgala san uummata kan dhukkubsanne akkamitti duuti jedhameeti shakkiin ijoolleen amma dubbatan kun illee shakkii irraa qabanii akkasumas ammallee dubbiin jiru micayyoon tun akka odeeffamutti nama ijoollee biyyaa qabdutti odeeffamaa jira natti heerumi jennaani akka waan isatti heerumuu diddee kanumaaf wal caqacaqaa turaniitti odeeffamaa ture maybe shakkiin jiru waan isin itti heerumuu diddeef jecha walitti mufataniiti
dhayee akka waan isii ajjeesee jabaatee fuudhee osoo mana yaalaallee hin geessini akka waan dhayaan isii sunillee bakki inni dhaye sunillee akka mudhannetti fuudhee gara awwaalaa geessa jedhee fuudhee deemeeni akka gaara geessetti dubbatama. Mee ammas viidiyoo haboon isii micayyoon haboo isiidhaa dubbatte waliin dhageenyee walitti haa deebinu na faana tura. Waalaikum salaam. Tanga milyon dute habo na taati. Anillee nabi eka gurbaan sani. Osoo nuti warra aziruu fi nimiin bilbilee warra biyyaatii hime ture giza isiin duutu. Osoo nu nimiin. Eegara ekkasii awwaaluu gaara geesse nama nutti erge. Achirraa milyoon tuni na awwaalamini nuti jennaan. Inni darba nuun jee. Milyoon awwaalini ennee nuti mootummaa na fuudhu. Nuwaa qoratamtu jennaan. Bilbila isaa cufatee eegara akka awwaalee bilbila banate. Igalee eegara ekkasii awwaalee gaggeesse booda dhufee bilbila banate. Okay. Akka amma mucootni duute maaliif gaara geesse inni nama hin jiru warri viidiyoo walii kaasu holoo maali? Eega gaara keessa geessan nuti irra bilbilee hanganaa nuti cinqinaan viidiyoo tana maranii fidanii nu gadhiisan malee akkanumatti awwaaluu gaara geesse osoo nuti nimi warra biyyaa qofatti hime gurbaan kun osoo nuti warra as keessa jiru nu beekaa osoo nuti nimi warra biyyaatti hime du'aysi. Warri biyyaa nu hime nama nutti erge innillee bilbila cufatee. Siigalee. Du'aysi kana nuti asirraa nuti mootummaan isii tana fuudhee namni kun fayyaa qabdi milyoon edda fayyaa qabdi akkanuma duutee isii nutti maniif wayi dhageenye laazima nu qoratamuu qabdi enneen yoo mootummaan waliin dhufee qadiyyaan dabbaramaa ta'e aboo miyyoo tana mana keessan nu dhiisi mootummaa irra bilbila bira kaayi biraa deemii jennaan bilbila isaa gubbaa cufee iswiich godhee akka isii egaa waalee irraa galee bilbila banate gurbaan kun. Ilmoon namaa haa bakka irraa dhalatee qabdiimi. Akkas dhugaa namni wacuudhaan soo taane eega asoo reef kan awwaaliin bilbila bira kaayii deemi amma duraas akkasuma godhan namni nama dhukkubsatee itti jabeessallee hakima geessuu dadhaban nama yoo rakkina qabaatee akka qoratamuudhaaf achumatti biratti bilbilanii biraa kutan kanan hin beeka waa'ee ijoollee suutii ani baay'een irraa hojjedha. Waa'ee ijoollee jaarabaa kana jechuudha. Isin ati amma itti bilbilte nuuf hin awwaalin akkas godhe jennaan fadhuma isaatiin awwaala jedhe. Fadhuma isaatiin laan nama nutti ergee niin darbaa nun jeere akka isiin nuti mootummaatti nu yaami jennaaniin namaanii niin darbaa jeen bilbila keessa jira nuti nuuf hin ta'e intalti inni nutti ergisan dhuftee niin darbaa nun jee yoo awwaallachuu baattan hayyee nuti gaara keessan geessini biyyoo mana nu dhiisi jennee. Aboo deemee jawwaala cufate gurbaan hanga itti awwaalee guyyarraa sa'a waayidaa ta'a biyya tanaati bilbila banate. Ganama sa'a ja'a awwaalee miyyoo guyyaa sa'a waayidaa bilbila banate. Beekta teekka edda duute adoo itee nuunjaa boqoo ishee jirti. Gaafadhu eega duutee fi awwaalchisaa hanqamta akka garaagarummaan akka isin dhageessan. Sa'a torba takka Itoophiyaa duute. Sa'a torba akka Itoophiyaa duutee jira. Amma isin galgala sa'a torba duute ganama sa'a lama akka Itoophiyaatti teekka isii fuudhee gaara geesse. Teekki isii sa'a sanitti ajaa'ee jira boqottee gaareetti manni boqo gaareetti namaa. Shaala michoon bar seenaan isubata naami. Kanee. Gaara keessa viidiyoo kanaa mareega gaara geessa. Lakki michoota dubartoota takkaaf maruu jira. Fuulli siitu michoon bar reefkisii ganaa lubbuun amma haareera reefkisii wanti sii ammuma akka nama lubbuun irraa ba'a akkuma irraa ba'a wanta jetteetti namni kun ganaa hakima dhaqee ni jirti moo ni duutee. Namni fakkaatee bar michoon tuni nama jiruu fakkaattuu nagartu fuulli sii marreen isii. Kanaa jooyte. Alaa kulli haali. Tuni maal ajoo michoon fayya qabdi.
hangana kadane video tana kijibota warri bi ajoyti yau warri fefkisi meme yaa dhageettanii jirtan baay'ee shakkii wanti namatti uumu tokkoffaa micayyoon tun yoo viidiyoo jalqabaa irratti qalbeeffattanii ilaaltanii jiraattan waan lubbuun keessaa darbite yookaan waan lubbuun keessaa baate namatti hin fakkaatu. Lammaffaa immoo jarjaree osoo firri isii achi keessa jiru osoo ijoolleen habotti ooltuuf osoo namni dhiyeenya isa caalaa nama kana caalaa isi dhiyaatu achi keessa jiru ijoollee kanatti osoo himin bakka awwaalaa geessee ijoollee kanatti bilbilee himuun isaa shakkii namatti uuma jechuudha. Wanni hunduu ta'ee jira. Rabbiin jaynataan isii haa qananiisu. Warra isiitiif firoottan isii Rabbiin sabrii haa kennuuf. Yaa Oromootiyya yoo ka namni ajjeesu taate yoo ka mucaan shakkame kun ajjeesu taate maaltu garaa walitti nu jabeessuu kana geessee duuti biyya Jarmaniitiin kaate Itoophiyaa baatee amma biyyoota Arabaa kana keessa naanna'u jirti. Wantoota akkana hedduu dhaga'u jirra. Waan baay'ee nama saalfachiisu, waan baay'ee nama qaanachiisu. Maaliif kana taana keessattuu Suudi Arabiyaa keessattuu biyya nageenyi hin jirre keessatti maaliif biyya namaa kumannaree ofii biyyoota namaa keessa deemaa yakka dalagaati maaltu nama nu komachiiseree maaltu mootummaa biyya ormaa nu komachiiseree ofii keenya seeraa biyya namaa kabanyee keessa hin jiraannu biyya Arabaa keessatti miti eessattillee nasbee namaa baasuun hedduu ulfaataadha. Yoo isaaf hin taane yoo micayyoon sun isatti hin heerumu akka amma jedhamu taate natti heerumi jennaa waan isa diddeef akka ajjeesetti amma dubbatamu kana ta'uu taatu taate yoo isin isa diddetta isa caaltu baay'een hin jirtu ta isii caaltu baay'een hin jirtu ta biraan fuudhu maaltu nasbee nama baasuu geessee. Yaa shamarran keenya an dhugaa Rabbii isiniif hima nama isiniif ta'u laalladha nama isiniif hin taane irraa fagaadha isinillee nama ilma namaa tokko dhiira tokko garaa hammeessuuf hin yaadina garuu hundaa ol nasbee namaa ajjeesuun yakka caale Rabbiif nama birattillee namni sun jeenatan hawwu. Biyya namaa keessa deemaa biyya namaa seera cabsaa waan hin taane illee gaalii baay'ee dalagaa nama komachuun keenya biyya namaa komachuun keenya maaliif barbaachifne maaliif ofii keenyaa rakasa of goona Rabbiin harka keessan isin haa eegu Rabbiin waan hamtuu irraa isin haa eegu dhugaa Rabbii isiniin jedha wanti akkanaa dhaga'uun baay'ee nama gaddisiisa hedduu nama gaddisiisa viidiyoo kana laayik sheer godhaa namoota firoottan isii bira akka ga'u dhugaan jirtu bakkuma kana jirti shakkiin warras ijoollees bakkuma kana jira maali jennaan fira isaa micayyoon tun tokkoffaa osoo mana yaalaa dhaqxee ilaalamin akkamitti awwaalamte lammaffaa osoo firri isii dhiyoo achi keessa jiru osoo intalli haboo isii achi keessa jirtu maaliif osoo intalli haboo isiitu dhaqxee quban qabaatiin maaliif awwaalamte jedhamtee shakkii kana ummata keessatti uumtee namni shakkee dubbii tana olii gad oofu jira dubbiin dhugaan bakkuma kana jirti Rabbiin dhugaa isii lafan balleessini haqa isii osoo oleen buusin haa baasu gurbaan kun bakka jirutti dhaqee harka maanguddoo Oromootti kennate yoo ajjeesee jiraate bifa saniin amane yoo ajjeesuu baate immoo dhugaa jirtu maaliif jarjaree akka awwaale akka jedhamutti micayyoon galgala dhufteeti galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a lamatti duute ganama immoo akka Itoophiyaatti sa'a tokkotti awwaalaaf deemamuun kunuu inni nu hedduu nama shakkisiisa Rabbiin dhugaa isii haa baasu dhugaa micayyoo tanaa haa baasu dhugaa shamarran keenya kamiyyuu haa baasu dubbiin Taajuu Shurrubbee irraa kaate Itoophiyaan baatee amma biyyoota Arabaa kana keessa deddeebaa jirti shamarran keenya of eegaa dhiironni keenyas Please amala keessan sirreessaa badii irraa qoxobadhaa badii irraa of eegaa waan akkanaa gonkumaa nasbee namaa ajjeesuuf hin yaalina yoo jiruuf addunyaaf akhiratti illee ati milkiin qabdu ankanumaa isiniin jedha nagaan naaf jiraadhaa YouTube kana subscribe naa godhaa naa guddisaa isiniin jedha isin jaaladha.